Maayikirooorgaanizimoonni karaa adda addaatiin qaamatti seenanii sirna ittisa qaamaatiin yoo ittisamiin infekshiniidhaaf nu saaxilu. Infekshinii yoo jennu maayikirooorgaanizimiin qaama keessa seenee yoo wal horee qaama irratti rakkoo geessisu ta'edha. Maayikirooorgaanizimiin infekshinii fiduudhaan beekaman baakteeriyaa, vaayirasii, fangasii, paarasaayitii yookaan kan biroo ta'uu danda'u. Qorannoon laaboraatoorii qaama keessatti infekshiniin jiraachuu mul'isan hedduu ta'anis lakkoofsi seelii dhiiga adii dabaluun isa tokkodha. Akkam jirtu? Sagantaa har'aati irratti tootaal WBC kaawuntii laaboraatoorii keessatti akkamitti akka qoratamu ni ilaalla. Chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'uu keessan hin dagatina. Gara sagantaa keenya har'aatitti haa ceenu. WBC yoo jennu seelota sirna ittisa qaamaa yookaan immune siistemii keessatti gahee guddaa qabanidha. Kana yoo jennu maayikirooorgaanizimiin karaa adda addaatiin kara qaamaatitti yoo seenu qaama irratti rakkoo akka hin geessisne kan ittisu seelii dhiiga adiidha. Yommuu kana lakkoofsi isaa ni dabala. Kanaafuu laaboraatoorii keessatti seelii dhiiga adii lakkoofsi isaa hammam kan jedhu baruun yoo barbaadame karaa lamaan ni hojjetama. Tokko awutoomeeshinii CBC maashinii fayyadamuudhaan yoo ta'u, inni lammataa immoo maanuwaal meetidii fayyadamuudha. Awutoomeeshin maashinii fayyadamuudhaan yoo hojjennu dhiiga EDTA fayyadamuudhaan maashinaaf kennuudhaan WBC fi seelota birootiin dabalatatti paaraameetiroota birootillee bakka tokkotti nuu kenna. Garuu laaboraatoorii keenya keessatti CBC maashinii yoo kan hin jirre ta'e maanuwaal meetidii fayyadamuudhaan lakkoofsa seelii dhiiga adii hammam akka ta'e baruun ni danda'ama. Kana karaa lamaan ni hojjetama. Tooma paayipet meetid akkasumas teest meetid. Tooma paayipet meetidii yoo kan fayyadamnu ta'e dhiiga hanga duwwaa qabxii 5 erga furanneen booda tarkas soolishinii immoo aga 11tti waliigalatti furannee saniin booda sirriitti erga bulbulleen booda niwuboorn kaawuntiing chaampar irratti dabarsuudhaan maayikirooskooppii fayyadamuun seelonni hammam akka ta'an ni lakkoofna. Karaa tartiibaa hojiititti yoo ceenu dursa meeshaawwan barbaachisoo ta'anii fi keemikaalota maanuwaal meetidii hojjechuudhaaf nu barbaachisan ni sassaabna. Erga sassaabneen booda akkuma gubbaa irratti ibsetti tooma paayipet meetid yookaan immoo teestiyuu meetidii fayyadamuu ni dandeenya. Tooma paayipet meetidii yoo fayyadamne dhiiga aga duwwaa qabxii 5 tarkas soolishinii immoo hamma 11 erga fudhanneen booddee sirriitti maknee daqiiqaa muraasaaf ni teessisna. Saniin booda seel firii paartii reejantii qofa kan ta'e irraa erga gannaqneen booda saampilii keenya niwuboorn kaawuntiing chaampar irratti ni dabarsina. Haga seelonni bakka qabatanii xiqqoo eegne objektiivii 10 fayyadamuudhaan saanduqa 4 kana irratti seelota jiran ni lakkoofna. Seelota erga lakkoofneen booda 50 ni baay'isna. Saniin booda seelii arganne miilimeetira kiibii tokko keessatti hammana jechuudhaan ni gabaasna. 50 kana kan arganne foormulaa kana fayyadamuudhaan kaalkuleet goona. Teestiyuu meetidii kan fayyadamnu yoo ta'e dhiiga maayikiranii 20 akkasumas tarkas soolishinii maayikiranii 380 fayyadamuudhaan erga bulbulleen booda akkuma gubbaa irratti ibsinetti dirooppii tokko kan hin caalle niwuboorn kaawuntiing chaampar irratti suuta jennee dabarsinee saniin booddee maayikirooskooppii jalatti lakkoofna. Lakkoofsi seelii dhiiga adii akka malee yoo dabale inni lammaffaa irratti hojjetamu differential kaawuntii. Kun jechuun seelota dhiiga adii gosa 5tu jira. 5 kana keessaa parsantiin isaa kan dabale yookaan kan irrate kam kan jedhu baruun yoo barbaadame differential kaawuntii hojjechuudhaan adda baasuun ni danda'ama. Seeliin dhiiga adii 5 kun bakka gurguddaa lamatti hiramu. Giraanuloosaayit akkasumas agiraanuloosaayit. Giraanuloosaayit yoo jennu saayitoopilaazimii keessatti giraanulsii kan qaban kan akka nitiroofiilii,
isnoofilii fi baazoofiliidha. Agiraanuloosaayit yoo jennu immoo saayitoopilaazimii keessaa giraanulsii kan hin qabne limfosaayitii fi monosaayitii. Parsantii seelotaa kana gargar baasanii lakkaa'uun yoo barbaadame dursa meeshaawwan kanneen erga sassaabneen booda dhiiga coba tokko maayikirooskooppik islaayid irratti kaa'uudhaan haala kanaan ismiirii erga hojjanneen booda raayit isteeniin isteen gochuun maayikirooskooppii jalatti objektiivii 10 fiildii fiduudhaan diinaan sun haay paawar of fiild yookaan objektiivii dhibbaan seelota ilaaluudhaan adda baasa. Seelota tokko seelii biraatirraa adda baasuu kan danda'amu ulaagaa armaan gadii ilaaluudha. Tokko boca Nikulasii, 2 lakkoofsa loobii, 3 giraanulsii qabamu hin qabu, 4 saayizii seelii sanii fi lakkoofsa seelii sanii ilaaluudhaan seeliin kun kana jedhameetoo adda baasuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf nitiroofiilii 4. Nitiroofiiliin Nikulasii loobii 2 hanga 5 qabu yoo ta'u, giraanulsii pink reed ta'e of keessaa qaba. Baay'inni seelii kanaa hanga parsantii 40 hanga 70 ta'a. Isnoofilii yoo furanne immoo Nikulasiin isaa loobii 2 qofa kan qabu yoo ta'u, giraanulsiin isnoofiliidhaa orange reedidha. Baay'inni sarkuleeshinii keessatti jiru parsantii 5 ta'uu danda'a. Inni sadaffaan monosaayitii. Monosaayitiin Nikulasii tokko kan qabu yoo ta'u, Nikulasiin isaa kottee fardaa fakkaata. Giraanulsii of keessaa hin qabu. Baay'inni isaa hanga parsantii 2 ta'a. Limfosaayitii yoo furanne Nikulasii geengoo ta'e tokko kan qabu yoo ta'u, saayizii Nikulasiitii irratti hundaa'uudhaan limfosaayitii bakka lamatti hiruun ni danda'ama. Laarji limfosaayit akkasumas ismool limfosaayit. Baazoofilii yoo furanne Nikulasiin loobii 2 qabu yoo ta'u, giraanulsii cuquliisa ta'een kan uwwifamedha. Egaa haala kanaan seelota erga gargar baasneen booddee seelii dhibba lakkaa'uudhaan parsantiin seelota tokkoon tokkoo hammam akka ta'e adda baasnee ni gabaasa. Noormaal reenjiin seelota kanneen yoo ta'u, lakkoofsi isaa yoo dabale garuu rakkoo adda addaa mul'isuu danda'a. Haala kanaan hojii keenya xumurree parsantii seelotaa argine gabaasuudhaan hojii keenya xumurra. Gaaffii yoo qabaattan yaada keessan naa kaayaa. Sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatinaa. Nagaan.